Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Ansanyii Abboomaati. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa hoogganotaaf qondaalota ABO mana murtii osoo hin geessin hambise. Hoogganootniif qondaalonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argamu waxabajjii 22/2022 guyyaa har'aatti mana murtii aanaa godina addaa magaalaa Burraayyuutti dhiyaachuu kan irra ture. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa fi abbaan alangaa osoo hin dhiyeessin hambisanii jiran. Waan kana ta'eef Koomishiniin Poolisii Oromiyaa fi abbaan alangaa adoolessa 4/2022 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 27/10/2014 tti dhaddachatti dhiyeessanii namoota kana irratti himata qabu yoo ta'e dhiyaatanii akka ibsan manni murtii ajaja dabarsee jira. Hoogganoonni fi qondaalonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman kunneen Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Dooktar Gadaa Oljirraa fi Jaal Daawit Abdataa fa'aadha. ABO'n ajjechaa suukanneessaa dhiha Wallaggaa Ona Gimbii ganda toliitti raawwatame qaama walabaan qoratamuu qaba jechuun ibsa baase. Godina Wallaggaa dhihaa Ona Gimbii ganda toliitti lammiilee irratti ajjechaan raawwatame tibbana saba himaaleerra naanna'aa jira kan jedhe ibsi ABO kun humnootni nageenyaa mootummaa qaama gareelee hidhannoon mootummaa falmaan sakatta'uu fi dhabamsiisuu jechuun naannolee baadiyyaatti waggoota 2 oliif lammiilee nagaa meeshaa maleeyyii ta'an gidirsaa turuu ragaaleen amanamoon ni mirkaneessu jechuun ibsa har'a baase kanaan hubachiisee jira. Namoonni leenjii waraanaa hin qabnee fi lola keessatti maal akka godhan hin beekne hedduun humnoota mootummaatiin dirqiidhaan butamanii konkolaataatti fe'amuun akka gareelee sirnichatti qabsoo hidhannoo geggeessaa jiran lolaniif gara bosonaatti oofamaa jiru jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Milishootni mootummaa lola deemaa jiru keessatti lammiilee nagaa fayyaaleeyyii akka golgaatti dhimma itti bahaa jiru kan jedhe ABO'n ajjechaa suukanneessaa barbaada'iinsa manneenii fi bu'uuraalee akkasumas buqqa'iinsa lammiileef sababa ta'ee jira jechuudhaan ibsa kanaan hubachiisee jira. Ajjechaa seeraan alaa bifa kanaa kan gareelee mirgoota namoomaa hedduun humnoota waraanaa mootummaatiin raawwatamuu mirkaneessan mootummaan bilxiqinnaa irra deddeebiin haalaa akka jiru adda bilisummaa Oromoo ibsa kanaan hubachiiseera. Kanaafis ajjechaan jumlaa godina Shawaa Bahaa Ona Fantaalleetti abbootii gadaa irratti muddee 2021 raawwatame fakkeenya ta'a. Baatii waxabajjii 2022 keessa naannoo Gambeellaatti ajjechaan jumlaa humnoota nageenyaa mootummaa uffata dambii uffataniin lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii irratti raawwatamee fi naannoo Amaaraatti gochaan suukanneessaan godina addaa Oromiyaa muddee 2027 keessa ta'uu kan amanamu viidiyoodhaan mul'atus ragaa biraatii jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa har'a baase keessatti tuqee jira. Dabalataanis jedha ABO'n mootummaan Itoophiyaa qubattoota akka caasaa tikaatti fayyadamuun uummata naannichaa fi qabsaa'ota hidhannoodhaan sirna isaa dura dhaabbatan ittiin to'achuuf akka meeshaatti dhimma itti bahuu seenaa waggoota dheeraa qaba jechuun ibsa kanaan addeessee jira. Kunis dhalattoota naannichaa fi qubattoota jidduutti wal dhibdee hin barbaachifne kaasuudhaan waggootaaf lubbuu namoota hedduu galaafatee jira jedha addi bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaa kana irra jireessi godinaalee Wallaggaa fi dhiha Shawaa irraa uggurri qunnamtii mootummaadhaan kaa'ame hiraara lammiilee Oromiyaa irra gahaa jiru akka ifa hin taane danqaa guddaa uumee jira jedha. Mootummaan miidiyaalee to'annaa isaa jala jiranitti dhimma bahuun miira uummataa dantaa siyaasaaf oolfatu irratti bobba'uun nagaa fi tasgabbii duraayyuu biyyattii keessatti dhibame hammeessuun dhangala'iinsa dhiigaa caaluuf gumaachaa jennee amanna jedhee addi bilisummaa Oromoo ibsa har'a baase keessatti. Ajjechaa suukanneessaan hiraarri ulfaataanii fi gaaga'amni guddaan humnoota mootummaa fi tumsitoota sirnichaatiin Oromiyaa fi naannolee birootti geggeessaa jiran waliigala godina gaanfa Afrikaa balaa guddaa dhaqqabsiisee jedha addi bilisummaa Oromoo. Naannawa kanatti maal raawwatamaa akka jiru ifatti adda baasuu kan danda'u qaama walaba qofa akka ta'e mirkaneesseera. Waan ta'eef jedha addi bilisummaa Oromoo ajjechaawwan suukanneessaan tolee fi bifa fakkaataadhaan bakkoota biroottis raawwataman garee walabaa fi fudhatama qabuun akka qoratamanii fi qaamoleen qooda fudhattootaa hundi gahee isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessinaa jechuun
Addi Bilisummaa Oromoo ibsa har'a waxabajjii 22 bara 2022 baaseen waamicha taasiseera. Ajjechaan hidhattoota mootummaa sirna PP'n hoogganamuun maatii qondaalotaa fi miseensota ABO irratti raawwatamaa jiru dhaabbatu akka qabu Addi Bilisummaa Oromoo cimsee akeekkachiise. Addi Bilisummaa Oromoo akeekkachiisa kana kan dabarse ajjechaa obboleessa qondaalaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaallammii Beenyaa kan ta'e dargaggoo Hundaa'ol Beenyaa irratti waxabajjii 17 2022 magaalaa Naqamtee keessatti raawwatame sababa godhachuudhaan ibsa waxabajjii 20 2022 baase keessatti maatii qondaalota ABO hidhaa keessatti yakka tokko malee hiraarsamaa jiranii hidhuu fi ajjeesuun hojii guyyaa guyyaa qaamota nageenyaa mootummaa PP ta'eera kan jedhe ibsi ABO qondaalota mana hidhaatti yakka tokko malee hiraarfamaa jiran haamilee tuquu fi kaaniin ammoo dorsisuuf mala dhimma itti ba'amaa jirudha jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibsee jira. Gochaan wal fakkaataan Oromiyaa guutuu keessatti maatii miseensota keenyaa irratti addatti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiraachuus odeessi caasaalee godinaalee Oromiyaa irraa argannu ni ifoomsa kan jedhe ibsi ABO gama isaan gochaan kun daran yaaddessaa ta'uu hubanna jechuun yaaddoo isaa ibsate. Addi Bilisummaa Oromoo ajjechaan addatti maatii miseensotaaf qondaalota dhaaba isaa irratti xiyyeeffatee geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu cimsee akeekkachiisee jira. Hawaasni Oromoo fi hawaasni addunyaa kana hubatee mootummaan yakkamtoota gocha kana raawwatan akka seeratti dhiyeessuuf dhiibbaa barbaachisu akka taasisanis gaafateera. Addi Bilisummaa Oromoo maatii miidhamtootaaf gadda itti dhagahame maqaa dhaaba isaan ibsachaa irra deebiin hidhattoonni mootummaa PP gocha akkanarraa akka dhaabbatan cimsinee hubachiifna jechuun ibsa waxabajjii 22 2022 baaseen akeekkachiiseera. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 7.4 sababa hongeetiin beelaaf saaxilamuu sagantaan nyaataa addunyaa beeksise. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 7.4 ta'an sababa hongeetiin beelaaf saaxilamuu beeksisee jira. Ibsi sagantaa nyaataa addunyaa baase akka mul'isutti biyyoota gaanfa Afrikaa namoota sababa hongeetiif balaa beelaaf saaxilaman keessaa kanneen miliyoona 7.4 ta'an lammiilee Itoophiyaati jedhama. Itoophiyaan naannoo kibbaa fi kibba bahaa biyyattii keessatti hongee hamaa mudateen hanqinni midhaan nyaataa lammiilee mudachuu isaa sagantaan nyaataa addunyaa beeksisee jira. Lammiilee miliyoona 7.4 keessaa miliyoonni 3.3 naannoo Sumaalee, miliyoonni 3.09 naannoo Oromiyaa, lammiileen 900,000 fi 22,000 ta'an ammoo naannoo kibbaa keessatti beelaaf saaxilamanii jiru jechuun ibsee jira. Namoonni 300,000 ta'an bishaanii fi nyaata beeyladootaa barbaadachuuf akka buqqa'an dhaabbatichi ibsee jira. Barattoonni miliyoona walakkaa ta'an barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru kan jedhe dhaabbatichi lammiilee balaa hongee kanaan miidhamaniif deeggarsi akka barbaachisu ibseera. Sagantaan nyaataa addunyaa naannolee uummanni beelaaf itti saaxilame kanatti deeggarsa midhaan nyaataa dhaqqabsiisuuf hojjechaa akka jiru ibsa isaa kana keessatti eeree jira.